Ashama harka fuune akkam jirtan hordoftoota Oromiyaa saam nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa hedduma jirtan hundatti qilleensarraan isin haa ga'u. Eegaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa keessatti akkaataatti WhatsAppidhaan yeroo hiriyaa kennaaf yookiin namuma kamiyyuu suuraa garaagaraa erginu suuraa nuti erginu sana namni nuti ergineef suni yeroo takkaaf qofa banee akka lammaffaa deebi'ee arguu hin dandeenyetti akkamitti akka erguu dandeenyu isinitti argisiisa. Kana jechuun suuraa takka erga namaaf ergine yeroo takkaaf namni nuti ergineef sun yookiin hiriyaan keenya ta'e namni nuti ergineef suni suurichi sun erga bira dhufee si'a takka banee ni arga. Kana booda deebi'ee akkamitti akka inni suuricha sana galaarii isaa keessatti seef hin taaneef yookiin lammaffaa deebi'ee ni ilaala yoo jedhe yaani turtii sakantii takka yookiin lamaa keessatti akkamitti akka isin jalaa baddu akkamitti akka gochuu dandeenyu yookiin akkamitti akka karaa sana fayyadamnee akkamitti akka erguu dandeenyu har'a isinitti argisiisna. Hayyee isinis hamma xumura viidiyoo keenyatti nu faana turaachaa gama barnoota keenyaatti darbuun duratti chaanaala Oromiyaa Saamiif haaraa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenyas laayik gochuu hin irraanfatina. Egaan yeroo gara barnoota keenyaa darbinu duraan dursa WhatsAppii lama fayyadamu waan ta'eef WhatsAppii lamaan kanarratti isin haa argisiisuun ni ilaaltuun jechuudha. Anama fakkeenyaaf WhatsAppiin kun inni kun isa kan koodha isa bira. Fakkeenyaaf WhatsAppiin kun isa kooti isa biraati waan ta'eef amma WhatsAppii kiyya lammaffaa sanarratti suuraa tokko achi sendi godhee ergasii suuricha sana akkamitti akka inni turtii daqiiqaa yookiin sekoondii takka yookiin lama booda akka inni deebi'ee arguu hin dandeenye yookiin banee akkamitti akka inni ilaaluu hin dandeenye isinitti argisiisa. Suuricha kana yeroo erguu barbaadu bifa kanaan suuricha sanarratti erga cuqaafadhe maal gochuu qaba? As iddoo mallattoo sendii tana cinaatti lakkoofsa waan akka meenuu lakkoofsa tokko fakkaatu jira jechuudha. Bakka kanarratti kilik godha. Iddoo mallattoo sendii kana tuqa jechuudha. Suuraan suni ana bira mul'attu. Nama sana biratti sekoondii takkaaf ni mul'atti. Akkamitti akka mul'attu immoo WhatsAppii kiyya lammaffaarra banee isin agarsiise. Isinuma biratti footoodhuma jedhee argisiisa. Isin biratti suurichi mul'atu jechuudha. Bifa kanaan footoo qofa jedha. Nama san biratti immoo si'a takkaaf yookiin sekoondii takkaaf yeroo inni banee ilaaluu ni mul'ata. Amma biyyee gama WhatsAppii keessaa kaanii deemnee cheekaa goonu. Amma suurichi sun dhufeera. Gaafa dhufus meenuu mallattoo lakkoofsa tokko fakkaatu kana wajjin dhufe jechuudha. Hayyaa amma ilaalluuni. Akkuma isin argitan amma footoo iddoo kanarratti kilik godha jechuudha. Si'a takkaaf nan argaa kana booda arguu hin danda'u ni ilaaltu. Suuricha kana yeroo takkaaf ookee bakka kana ni gootu. Suuricha kana ammaaf argaa hin jira jechuudha. Garuu yeroo takka baakee deebi'u ergasii arguu hin danda'u jechuudha. Kana booda akkuma isin argitan open jedheera. Kana booda deebi'ee garuu banamee arguu hin danda'u jechuudha. Galaarii keessan keessattis seef ta'uu hin danda'u jechuudha namaaf. Si'a takkaaf suuricha sana argitanii kana booda suuricha sana deebistanii arguu hin dandeessan jechuudha. WhatsAppii jiba WhatsApp irraa gara ergi WhatsAppii kaan irrattis WhatsAppii lachuu irratti akka hojjetu isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba jiba WhatsAppii fayyadamee WhatsAppii kanarrattis bifuma sanaan jira. Ergasii mallattoo lakkoofsa tokko fakkaatu tana ni magariisa goona. Kana booda sendi goona jechuudha. Gama WhatsAppii kiyya kaan deemee ammas haa ilaaluun isin argitan amma footoodha. Yeroo banu si'a takkaaf nan argaa yeroo ammoo yeroo takka baakee deebi'u arguu hin danda'u jechuudha. Amma argeera si'a takkaaf immoo amma argaa hin jira jechuudha. Si'a takkaaf baakee yeroo deebi'u arguu hin danda'u. Akkuma isin argitan kana ni ilaaltuuni. Kana booda nan banama jedhe banuu hin danda'u yookiin suuricha sana arguu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaan suuraa namaaf ergitanii nama san biratti seef yookiin akka nama san bira turu hin barbaanne si'a takkaaf ergitanii fi erga inni banee ilaalee lammaffaa akka inni deebi'ee arguu hin dandeenye gochuu dandeessu. Viidiyoo keenyarraa akka hawwattan abdii qabna. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenyas laayik sheer gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii godhaa. Hamma viidiyoo kana fakkaatu walitti deebinutti irraa hafamu nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa.